السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حالما أوروتوب welcome مشروع عركفوني وندكي السنو على في كيساتك أجود أصلا جنين أجين كيسنا كابو هنتو كيسنو إجا هردفتوتا كيا وروني هنگ أما نوردفا ترتن جلقا برا هنگ أما جلتو مغالني كيسن دچا هتو أكسو ماتين آتاتاني لايك شير قوتين ججبي ستان يا دقاري كومنتي جلنا بري ستان أركافيا أرقا دا بكايا دمورا دقايا كابجاما نافترا راسنين جل هردفتوتا كيا وروني هارو تاتاني اللي بغانا جاي انقام يوتيوب channel كيا رفتاني ويلكم يوتيوب channel كيا تدبلهم ماتي يوتيوب channel كيا ناتا سنين جل هردفتوتا كيا أرى فيديو أنكبر في واي روزاتي روزا نمني هنتيني بيكا جتشورا نما يوتيوبر هم بناتي يوتا إمالي هنتي سانمني يوتيوبر بناتي بيكا جتشورا كنافي وردفتو تكيا واي روزا باي غراتو نياتي واي روزا كناف رادو بچو في جتشورا جتين توني باي مما يروح دوني بوتي جتشورا نمني جالتي تمتي كميديا ربويو جالتي تمتي أصوتاتي نمرتو مسترا كينا منومت دبچو بربانا وانت يوتيوبي برباچو يوتيوب رد دبنا مالي في جتين تون نما هندا أكا هرياتي تيوكان أكا أبولاتي تلالتي تنين ميديا كان رتوان جرين إشي وان كايو إشي هند دبتي جتشورا كانا فنمني هندو أكو مكي إشي جالتان جري يادا namni jatti sana jibbu hin jira jedhee yaadoon akka kiyyatti nama badaa yoo taate malee kanaafi abshir Roza Habibti yoo viidiyoon tiyya si bira geette du'aayii tiyya amiin jedhi rabbiin sirraa haa taqabbalu abbaa irraa taqabbalu rabbi beeka hundumti keessanuu du'aayii godhaaf yoo isii jaalattan jaalannaanuu viidiyoo isii ilaaltanii akkuma viidiyoo isii ilaaltan sanii hundumti keessanuu du'aayii godha abbaa irraa dhaga'u rabbiin beekamu jechuudha nama kuma keessaa yookiin nama tokkorraa dhaga'uu mala rabbiin jechuudha garaa qulqulluun du'aayii nama godhan du'aayii sun ni qeebalamti jechuudha akkuma san anillee garaa kiyya qulqulluun du'aayii kana godhaaf jechuudha mijattiin tun eenyumaayyuu aarsiteetii miti eenyumaayyuu waaqootiitii miti jechuu bashaasha namaa ka yeroo hundaa dhuftee yeroo gammachuu ishillee gammaddee kolfitee taphattee waan jiru himtee deemtu jechuudha obboleeyyan hordoftoota kiyya jechuun obboleeyyan kiyya jechuun hordoftoota kiyya jechuun hiriyaa jechuudha jetteetiniin mistira ofii gisee maraa dhuftee boottee himatti akkasuma waan biraa gargaarsan barbaadu gargaarsa du'aayii qofa jettee du'aayii abbaarraa dhaga'u rabbi beeka kanamaa guutu rabbi ilmi namaa immoo sababaadha jechuudha rabbiin abbaarraa dhaga'u qaba nama hundarraa hin dhaga'u jechuudha kanaafi nama kuma keessa tarii nama lama nama tokko dhaga'uu ni mala kanaaf hundumti keessanuu yeroo salaata shanan salaattan du'aayii godhaafi rabbiin cinqaa isii cinqu san keessa rabbi isii haa baasu obboleettii Roza Habibti YouTube channel kan kee yeroo hedduu hordofuun adda gaalamaati viidiyoon ati yeroo gammachuu keetillee gadi dhiiftu fi yeroo gadda keetillee yeroo rakkoon sitti argamtellee yeroo dhibamtellee yeroo gammaddellee gadi nu dhiiftu viidiyoo kan kee yeroo hundaa viidiyoo kan kee harka tokkoon dalagaa harka tokkoon laala jechuudha harka tokko silkii qabadhe harka tokkoon dalagaa laala jechuudha maaliif waan garaa nama nyaatuuf jechuudha viidiyoon kan kee yeroo hedduu ni boottaa jechuudha akkanatti hin boo'ini abshir jiruun duniyaa tuni qormaata malee hin fattanaman malee qormaata hin darbanii akkasuma jiruun duniyaa tunillee qormaatamtullee duruu guddama obsitee as geette obsii humaa miti abshir miidhamni kan kee gammachuun kan kee gammachuu kenna gaddi kan kee gadda kenna kanaafi obboleettii tiyya ruhaa kiyya baasuu qalbiin na yaaddiyetta waan akkasii san of jalaa dhiisii astagfirullah jedhiitii toobadhu yeroo hedduu ni dubbatta ruhaan gaafa rabbiin baase malee harka ofiitiin baasan immoo rabbi biratti illee gaafii guddaa qabdi jechuudha ati rabbi biraa jannata argatuu barbaadda malee azaab argatuu hin barbaaddu namni ruhaa ofii guyyaa rabbiin ruhaan kee asirraa galuun dhumatee gaafa rabbi jedhe rabbiin ruhaa kan kee baasa malee ati ofii keetii qormaanni jireenya addunyaa kun natti baay'ate jettee of ruhaa kan kee baasu waan akkasiisan dhiisii toobadhuuti namuma biraatu gorsi malee waan akkana kana hin yaadini abshir Roza Habibti ani video keetu laalle sitti boharu waan tokko
hundi keenna hordoftoonni kee wanni ta'e obboleeyyan keeti anis nama gara biyya keetitti dhiyaatudha jechuudha. Naannoo Hadaamatitti dhiyaadha jechuudha. Ani obboleettii teeti yoomillee inshaallah gaafa biyya kiyya gale durumaayyuu yaada qaba gaafa biyya kiyya gale mucattii bashaasha akkanaa tana arguu qaba jedheetiniin kaayoo qaba. Yoo rabbi jedhe wal agarra. Obboleettii maqaa osoo hin taane obboleettii haqaa obbolummaa rabbii isa yoo taate inshaallah abshir yaadalleen gorsalleen wal bohaarsulleen wal bira jirraa. Inshaallah yeroo hedduu viidiyoo keenya caqasaa yeroo hedduu du'a illee si godheen jira. Rabbiin gaafa dhaga'uun beekanii rabbiin tura malee akka nama hin jarjaru tarii suuta keessa du'a illee dhaga'uun ni mala. Rabbiin cinqaa ati keessa jirtu san keessa si haa baasu. Waan ati rakkatte siif rabbiin malee namni beeku waan hin jirreef ati keerii namaa yaadu malee hamtuu namaa yaadu yeroo dubbattuyyuu hunduma keessanuu ni jaaladha hunduma keessanuu ni kabaja. Jettee kana jibbes kana jaalates hordoftoota kee hundi keessanuu rabbiif jecha isin jaaladha jettee akkuma san anillee rabbiif jecha si jaaladha. Ati obboleettii tiyye yoomillee yaadalleen gorsallee waan hundaanuu wal bira jirra. Abshirii yoo viidiyoon keessa bira geette hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya sheer gochuun roozaa bira akka ga'u laayikii sheerii godhaati. Abboo rabbi cinqaa ati keessa jirtu san rabbi cinqaa ati keessa san yeroo gabaabaa keessatti furmaata si haa godhu. Abshir rabbiin abbaa jaalatu fattanamtullee obsi duraa guddama obsite fattanamanii booda immoo gammachuun yoo obsan booda gammachuutti bahuun isaa waan hin hafne rabbiin abbaa ofii jaalate fattana fuuldura kee rabbi nama qormaata kana hunda keessa taree gammachuu raha argu rabbi si haa taasisu. Garaa keellee ilma barakaa garaa keellee nama ilma barakaa baatu rabbiin siif haa taasisu. Daddaffitti ammaan booda itti booyuu kan kee hin dhagayini gammachuu kan kee malee gadda kee hin argini. Rabbii muraada siif haa guutu. Waan hamaa waan si cinqu waan si yaachisu waan si rakkisu kan jalqabarraa kaasee hanga ammaa si yaachisu kan si cinqu rabbi hijaaba sirraa haa godhu sa'a ammaa kanarra inshaallah amiin jedhe rabbi si haadha du'aayi kiyya kana rabbiin si haa dhaga'u inshaallah nama du'aayi kana milkaa'ee gammadu rabbiin haa taasisu. Ammaan booda gammachuu kee malee rabbiin gadda keenan dhageessisini viidiyoo kan kee itti aanus viidiyoo kan kee duratti waraabdus ammaan booda nama si cinqu nama si rakku nama si yaachisu wanta si yaachisu kamuyyuu rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Dhibee si cinqitu dhibee si yaachisitu hunda rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Fayyaa duuba dhibeen isin hin jirre rabbi si haa kennu. Wantuma kamuu rabbi si haa laafisu jireenya kee bultii kan kee hunda waan isaa yaada muraada kee rabbi siif haa guutu. Rooza Habiibti abshir nu hunduu du'aa ishee goona nu hundi isaatu si jaalanna jechuudha. Namni isin jaalanne hin jiru hundi isaatu si jaalata yaa maashaallah. Rabbi isaan haa jaalatu hordoftoota kan keellee hundi isaanitu du'aa isiif godhanii hundi isaanitu si jaalatanii namni si jibbu hin jiru. Nama si jibbu rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Wanta si rakkisu waan si yaachisu waan si qormaata si ta'ee waan si yaachise kana hundaayyuu rabbi hijaaba sirraa haa godhu rabbi sirraa haa godhu. Wallaahi gammachuun tantee gammachuu keenna gaddi kee gadda keenna abshir obboleettii tiyya ati ishii Roozaa Habiibti yoo viidiyoon keessa bira gahe amiin jedhi du'aayi tiyya rabbi haa dhaga'u rabbi haa taqabbalu. Gammachuu kee malee yoo ati boottu ani viidiyoo kee ilaalee si wajjin booyaa jechuudha. Sillee hin beeku bakka asumarra si biradhe yaani jechuu baay'ee garaa nama nyaata viidiyoon kan kee jechi kee yaanni kan kee kaayoon kan kee jalqabarra hanga ammaatitti abboo rabbi ga'ee qormaata hedduu qormaatamte fatanaa hedduu fattanamte amma ga'ee gammachuu si jijjiira rabbi si haa jedhu. Gammachuu kee kayoomuu fuularraa siif ka alhamdulillahi fayyaa guutuu qaba alhamdulillahi ilmoollee argadhe alhamdulillahi kuna ijoolleen kiyyaallee kana jettee gaafa waggaa gammachuu kan kee mul'istu rabbiin haa taasisu inshaallah rabbiin haa dhaga'u. Abshir Habiibti hin booyin hin yaadin jiraadhu ati ammallee haadha kan keetiif abbaa kan keetiif nama si jaalatuuf jiraadhu. Kaayoo waan hin taane ofitti yaaduu kana achumatti dhiisii kanaan booda akkas hin dhageenye jechuudha. Kanaaf ruhaanii akka marattuu du'uun keenya hin hafu. Haga feenillee qormaatamnu haga feenillee cinqamnu haga feenillee rakkannu nutti tolus nutti toluu baatullee addunyaa sanarraa galuun keenya waan hin hafne. Kanaaf addunyaarraa galuu waan hin hafne waan ta'eef ruhaa tanteetirra tarkaanfii fudhachuu yaaduu kana dhiisiti. Yaa rabbii kiyya nafattante fatanaa hedduu keessa taree amma ga'ee narraa lafa kaayi gammachuun naa jijjiiri jedhiiti du'aayi godhadhu rabbiin gammachuutti si haa jijjiiru.
gammachuu keenuu haa agarsiisu. Rabbiin halkan edannanaatiin cinqii kana sirraa lafa kaa'ee gammachuu sitti haa mul'isu. Daddaffitti gammachuu sitti haa mul'isu. Waan si cinqe, waan si rakkise, waan si yaachise situ beeka. Rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Ammaan booda hamtuun sin argin, khayriin sin darbini. Abshir habiibti. Ani kunoo hordoftoota kee keessaa isa tokko ana du'aa isii godhee jira. Roozaa abshir habiibti. Rabbi siif haa laaffisu. Hin cinqamini, hin yaaddayini. Rabbi muraada kee siif haa guutu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaarraa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Baay baay.